خبرني ماما هلا تليفون هي وخي واختي بدهم يرجعوا ياخدوها emergency هلا على المستشفى، وقال الدكتور ما بتطلع الطيارة بهالحالة اللي هي فيها ومش على ذوقها، فرح ياخدوها على المستشفى. فحتمضي على مسؤوليتها وحتبصم انه رح ينعمل لها العملية اللي هي تفضاية المي من الراس. طبعا انا مش على مسؤوليتي ولا على مسؤولية حدا من اهلي، لانه هيدي فيها حياة وموت. وبس تخلص العملية ان شاء الله بتتحسن يا رب، وبتطلع الطيارة بإذن الله قريبا جدا، لأنه هي هلأ بحالة منا كتير ستيبل، ما عم نقدر نطلعها على الطيارة. ما حدا عم يقبل معنا يطلعها على الطيارة لأن الضغط الجوي وقصص وخبر. يعني يا بتعمل العملية وبتصير أحسن وإن شاء الله وبتروح، يا أما ما بتعمل العملية وبصير لها شي. وطبعا أنا ما بحط عدمتي، طبعا هيدي كل التكاليف. ما عندي مشكلة كهيومن كإنسانيا، أنا أبدا ما بقصر بهيك مواضيع، حتى لو أوفر صارت المصاريف علي وأشياء الواحد ما بيكون متوقعة وبتصير، بس لازم ينعملوا. يعني أنا بالنسبة لإلي إنه هولي أبدأ من كل شي هلأ بالحياة. فحبيت خبركم هالخبرية، رح أعطيكم أبديت إن شاء الله قريبا، بس ادعوا لها إنه تصير منيحة ونقدر نسفرها بسرعة. فكل اللي عندهم هالبرز ينتبهوا لهالموضوع. كيف بدكم تنتبهوا أصلا؟ ما رح تعرفوا، لأنه أنا وقت أجت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ردفتها يوتيوب شانالي مزكريا بقنا قام يوتيوب شانالي كيا دفتني isinin jedha isinirraa baduu kiyyaaf dhiifama godhaa. YouTube channelin kiyya kuma tokko guutuudhaaf nama muraasa qofatu hafee, please subscribe gochuudhaan maatii naa ta'a. Kafaltii tokkollee isinirraa hin barbaadu. Waan ajaa'ibaa tokko seenaa ajaa'ibaa takka taate kana guyyaa muraasa dura biyya Libaanos keessatti argamte isinii ibsuudhaaf yaala. Waan irraa dinqisiifadhe isinii hima. Hammadhuma sagantaa kanaatiin na faana tura. Akkuma argitan mucayyoon tuni lammii Itoophiyaati. Osoo mana qulqulleessituu mucucaattee kuftee bishaan sammuu isii keessatti kuufame, sammuun isii operaasyoonii tahuu qabaa jedhanii bakka kanatti namni gariin kaansariidha jedha. Garuu akka isaan jedhanitti mucucaattee kufte jedhanii Allahu a'lam. Bakka kana anaaf addanaa hin baane. Ergasii mana yaalaa yeroo deemtu sammuun isii operaasyoonii tahuu qabdi. Operaasyoonii hin taane taate lubbuu isiitiidhaa fi rakkoo irra gahuu danda'a. Gara biyyaa jennaani isiin kara biyya kootti na deebisii jettee madaamii isiitiin. Erga madaamii isiitiin kara biyya kootti na deebisettee madaamiin isii tole jettee erga gara biyyaatti gaggeessuudhaa fi waan hunda xumuratanii booda manni yaalaa akkasiin haala kana keessatti biyyatti yoo galte guyyaa 3 keessa biyyatti galuudhaaf guyyaa 27 qofa kennaniif. Osoo guyyaan kun hin dhumatin yaalamuu qabdi. Yoo guyyaa kanarra darbitee kara biyyaa deemte yaala yoo hin arganne ta'e lubbuun isiitiif sodaachisaadha jedhaniitti manni yaalaa. Jennaani ani isii yaalchisuudhaaf waan danda'u hunda ni godhaa jetteen madaamiin isii. Oke jedhanii mana yaalaa geessanii yuuroo ergasii yuuroo 10,000 kafal jedhanii madaamiin isii maallaqa ishiitiin mana yaalaa geessitee yuuroo 10,000 kana kafaltee isii yaalchiftee haala kanaan mataan isii irraa haadamee rifeensi isii jechaadha. Fayyaa isii haala kanaan operaasyoonii erga taatee baatee booda fayyaan isii haala bareedaarra jira. Fayyitee qulqullaa'uu baattus dhibeen isii haala gaariirra jira jedhanii ergachi baatee booda osoo kan hin ta'in dura operaasyoonii sammuu isii kana gochuudhaa fi madaamiin isiitiin masquulummaa yookaan itti gaafatamummaa fudhadhuu jedhaniin ani itti gaafatamummaa lubbuu kiyyaaf hin fudhadhuu jettee didde. Ergasii mucayyoodhaanii nama sirraa bakka bu'uu fidennaa nama hin qabu jetteen. Ergasii ammoo lubbuu kootirraa farramii jedhaniin. Achi booda mucayyoon lubbuu isiitiif farramte sagantaa operaasyoonii seenutti hojjechuutti seenanii jecha. Operaasyoonii godhanii xumuranii fayyaan isii haala bareedaa jira. Haala kanaan baatee jirti. Ani ammootu wallaahi madaamii tana wanna hedduu takka irraa dinqisiiftaa. Mana yaalaa sanitti illee deemtee nyaata geessitee afaan isiitiin harka isiitiin nyaata nyaachisuu takka geette. Mee dhuguma rabbi isii hundinuu mana arabaa kana keessa ni daladdan ni margitan. Takkaa madaamii hagana qarshii hagana gahu hunda kafaltee mana yaalaa si geessitu argitanii dhageettanii beektanii. Yoo rabbiin carraa si tolche laalla wanti guddaan carraadha.
rabbii hiree tantee si tolche taanaan homa xiqqoodhaan rabbiin sadarkaan kee kan oolsifuudha. Hanga feete osoo gaariillee taate guyyaa tokko jecha galata wayiinuma argatte yoo addunyaa tanarraallee galata dhabde akhiratti argatta akkas jennee amanna. Atummaan gaarii ta'e jecha haala kam keessattuu bakka kamitti yeroo hojjettu isaanillee si miidhan ati gaarii ta'e itti agarsiisi haga dandeetti hojii namaa fayyaalummaadhaan qulqullummaadhaan amaanaa sitti kennan qulqullummaan galmaan gahuudhaaf yaali jechaadha. Mana kiyyaa miti mana namaa biraati keessa hojjedhaa boruu keessa deema jettee akka feete sun hin godhin. Mucayyoo tana waa malee miti madaamiin isii kan maallaqa kana hundatti dhangalaaste fayyaa isii yaalchifteef jecha waa malee miti yoona isin mucayyoo matu nama gaarii nama isiidhaan walii galu nama akkasii wayii ta'a hamma ta'ellee ta'u hoo isiin illee sababa taate jecha. Kanaaf hanga dandeettanii bakka hojjetan san hojii san qulqullummaa fi amanamummaadhaan hojjedhaa. Rabbiin illee sin gargaara namni illee sin gargaara. Madaamii akkana rabbiin haa heddummeessi osoo namoonni akkana onnee qulqulluu sammuu qulqulluu namummaa qaban jiraate ijoolleen keenya mana rabaa keessa lubbuu hin dhabanii kan fayyaadhaan du'an meeqa kan harka isaaniitiin dhumatan meeqa kan qorichaan dhuman meeqa kana manni haala akka hojjechaana. Mana yaalaa si fiddee dhibee hagana gahu yaalchiftee maallaqa ganaa sirratti dhangalaasuu miti. Maallaquma kan keetiin iyyuu mindaa kee irraa murii mana yaalaa na fidiyoo jetteen ishi siin hin jedhan irra hedduun isaanii jecha irra hedduun isaanii kiniini manatti siin fidan dhibee san dhooffatteetu akkasuma ittiin dalagaa jiraata jecha akkuma rabbiitiif hojjennee jijjiiramnee har'a geenye malee akka arabaatii miti jecha. Dhibame mana yaalaa nageessi hojjetteeyyuu dhibeen keessanuu dhugaa ittiin fakkaatu isaan jecha ni shakkan. Waan sobduu itti fakkaatan malee waan dhugumaan dhibamtetti yoo hin fakkaatu jecha. Ammoo tuni dhibee kan keetiif dhukkubsattee maallaqa kana gositti gadi dhangalaastee mana yaalaa akka biyyaatitti beekamaa kana si fiddee maallaqa hunda sirratti baaftee si yaalchiftee nama hundaafiyyoo fakkeenya taate jedhee yaada. Madaamiin tuni nama beekamtuudhallee akka miidiyaa isaaniiti jechaadha. Kanaaf wanti suuraa isiitiin miidiyaa viidiyoo isiitii fi suuraa isii wanti gadi baasee fi namoonni gaariinis arabni gaariinis akka jiran akka hubatanii fi jettee dubbattee jirti. Waa'ee suuraa isii gadi dhiisuu kanallee jechaadha. Namoota isin bira jiraniif onnee gaarii qabaadhaa jettee waa'ee hedduullee gorsa hedduullee dubbattee jirti. Madaamii tana wallaahi bakka jirtanii galateeffadhaa rabbiin waan gaarii isii haa qunnamsiisu. Akkasii arabni akkanaallee numa jirti jechuudhaaf mucayyoo tana ammoo rabbiin fayyisee kara biyya isiitiin nagaa haanaa deebisu yeroo gabaabaa keessatti ammoo waa hundi xumurattee mana yaalaatii baatee fayyaa isiitiin deebitee ni galti jechaa jirti. Warri Beeruut Libaanos keessa jirtan ammoo asumaan yoo akkatisaa viidiyoo kiyya kana caqastanii simbira gahee bakka isin jirtu dhaxxanii gaafattanii warri waraqaa seeraa qabdan jecha laaluu ni dandeettanii. Amma dhimma biraatii walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.